Akkam jirtu Miseeraa Addisuun jedhama. Diraamaa televizyinii fi YouTube hojjechuudhaan beekama. Beeksisa garaa garaas nan hojjedha. Ammas immoo karaa Arada Play hojiiwwan nama bohaarsan hedduu isiniif qabannee waan dhufaa jirruuf subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aa ergaa keenya isa guddaadha. Galatooma. Karoora keenya dursee fashalaa jiru. Maal asuftatoo? Ta'uu hin danda'u Maarkoon. Ta'us ati dhimma chokkoleettii sana adda baafattaa? Ani immoo dhimma qorichichaan adda baafadha. Achina reebiin malee. Callisitoo na reebiin anaan. Intala akka gootaa ishee godhu kana sirriitti qimminnee ishee rifachiisuu qabna. Eenyudha? Jechuun maal siite? Ana dagatte moo? Doktor Ermiyaasidha. Doktora dhuunfaa obbo Ermiyaas. Dhiifama doktor baga nagaan dhufte. Seeni. Doktor, qabeenya qabnu hundayyuu ta'e gurgurree. Qabeenyi booriyyuu nu dhufa bar. Lakki akkasin ta'u diinaa ko. Ani tasuma qabeenyaan qabu hunda gurguree yaalamuu hin danda'u. Akkasin ta'u. Afachu, qabeenyi fayyaa ofii caala? Jireenya intala kootirra garuu ni caala. Turi intalli kee maal taati? Ani waan tokko yoon ta'e isheen akkana jalaa rakkattuun barbaadu. Obbo Abiraam, yaaliin kun baay'ee walxaxaa fi baasii hedduu kan gaafatudha. Qabeenya qabdu hundayyuu osoo gurgurtee baasii yaalii keessii haguuguu hin danda'u. Rakkoon qabu. Firarraa barbaannees ta'u, kadhannees ta'u dirqama yaalamuu qaba. Lakki diinaa koo hin ta'u. Doktor, ani deebii ifa ta'een barbaada. Carraan fayyuu kootee amma midhaa. Egaa akkuma yaalii kee irraa hubatamutti yaalii sana akkuma eegalteen carraan fayyuu kee 150 ture. Amma immoo firii yaalii kee akkuma agarsiisuu fi atis akkuma beektutti sadarkaa yaaddessaarra jira. Haajeen nuti qarshiin isaayyuu ergamee osoo yaalamuu dandeessee carraan fayyuu kee baay'ee yaaddessaadha. Amma midhaa. Dhugaadha akka saayinsii yaalaatti dhibbeentaa duwwaarra dhibbeentaan tokko fooyya'aadha jedhama. Garuu ammoo murtoo dhuunfaa ofiiti kun. Wanti dhumatee jedhu hin jiru. Abbaan warraa koo ni yaalama. Abbaan warraa koo nan barbaada. Diinaa koo qabeenyichi kan mucaa kootiiti. Waan ani hin fayyineef jedhee jireenya mucaa kootiin balleessu. Ani kanan jiraadhe nagaa.
Chokkoleeticha doktarichatti agarsiisuufan ture. Garuu osoo isheen jirtu karaa kam afachuu yeroo dhiyoodhanii saaxilamta. Akkaman ture mee? Gaarii turte. Yaaliidhaaf akka kaffaluu hin dandeenyee fi kaffaluu yoo dandees carraan fayyuusaa gadi aanaa akka ta'e akkaataan ati dubbatte baay'ee gaariidha. Hojii gaariidha. Peeshantiin kee akka du'u beekuu qaba. Abdii kutuu qaba. Atis baay'ee cimta turte bara. Ni fakkeessita. Tole. Qoricha nyaata waliin isaaf kenninu. Waan hundayyuu akkuma karoora keettan godhe. Qoricha kanas kanan jijjiirettuma yaadeeni. Doozii isaa gadi buusee tanan hojjedhe. Baay'ee gaariidha. Garuu immoo akka nuun shakkinne. Obboleessi koo baay'ee ulfaataa fi nama shakkii baay'isuudha tole. Miti. Garuu rakkataa keessana maaliif ofirraan fageessitu? Ati dubartii gamnaa fi nama goyyomsuutti beekta. Dubartii jabduu. Isaan garuu callisee yeroon isa ilaalu karoora kee hunda fashaleessanatti fakkaata. Sana irrattuu immoo balaafamaadha. Argitee of eeggannoo gochuu qabda. Rakkina keessa si galcha. Doktarichis keessa jira? Afachuu hunduu keessa jira jechuudha. Chokkoleeticha utuun itti agarsiiseera ta'e salphadheen ture. Yaada hamaa miti. Kanaaf badhaasni koo maalidha? Yoomidha kan irbaata waliin nyaannu. Firiin isaa haala irbaatichaa murteessa. Afachuu isin isaaf hin ciistan jechuudha. Yeroo dhiyoodha. Saaxilamuun keessan ga'eera. Diinaana duuba maal gochaa jirtati? Maalidha? Taphni akkanaa kun baay'ee natti tola. Natti tola. Afachuu mul'acha. Bareedduu ko. Akkamittiin dhufte? Dhakaan rafiikaan dhufe qaa. Jaalallee koo baraaruuf jedheen. Ammoo naannoo kana dhakaan hin jiru bara. Nagaa keetii bilbila naaf bilbilii waan naan jetteef nan sodaadheem. Sagalee kee dhabnaa nan dhufe. Wanti hunduu karaarraa badeera. Waan hundaayyuu bira ga'uun isaanii noora. Ammoo sa'aan dhiphadhe irratti dhufte. Waan dhufteef baay'ee natti toleera. Anillee kunoo dhufeera. Osoo akka kee ta'e garuu. Saabelaanoo akka midhame akkan si ergaa jedhutti garuu gaarii fakkaatti. Maaltu uumame maaloo? Waan hin uumamne na gaafadhu. Saabelaan kaatee bara namatti hin tolu. Saabelaan kaatee? Akkam oluma kaateetti? Akkamitti ta'uu danda'e? Chokkoleeticha jijjiireen ture. Naan hin jettu. Gootummaa natti baate kaa. Garuu akkuma sodaadhe abbiin koo du'ee oole. Hamma muraasaaf hafe. Miidhis kan caalu baraaramuu isaati. Si'i. Afachuu xephxeeba maalii baattee jirti? Maal? Xephxeeba jettee kanaan? Kuni anaaf jireenya kooti. Haadha koo ishee dhukkubsattuuf ammoo jireenya ishee, buddeena ishee, nageenya ishee fi waan akkas akkasiiti. Kanaaf aannan naannessuu jalqabdee? Raabsaa jedhama. Tole siif haa ta'u. Jijjiiramina natti agarsiisnaan jette miti. Kunoo anis akkati jaalala koo fudhattuuf mana namaarra naanna'ee aannan jira. Aannan jira. Maaloo callisi. Maal rakkoo qaba kun hojiidha miti? Naannessituu aannanii taate jechuudha. Dhugaa sanatti boonaan jette. Si'ii fi haadha kootiif waan kamuu nan godha. Maalumaafuu maaloo dooktara nu gargaara argachuu dandeessaa? Ani mul'ichi moo? Ati na gaafattee moo? Afachuu. Osoon hin dandeenyuu nan danda'a. Summii ittiin chokkoleeticha summeessan beekuu barbaadeen ture. Dhugaa jettamoo?
kan ishee summeessuuf turan kanaanidha. Isaan hammeenya akkamii qabu maaloo. Jarri kun barka bal'aa ijoollee naannoo keenya irraa nafanii. Waan shugguxii baatee jiruuf malee anuun sodaadhu. Ammoo anuma ishee tuffatantu isaaniin salphisa. Ishoo baguma taateeyyume. Kuni dhimma maqaa fi qarshii ta'eeti malee kaffalamaan hundi hojjetaa isa kaffaluuti. Atis boruu jijjiiramtee isa kaffaluun ni taata. Eeyyee sirriitti nan ta'a. Garuu mul'icha gargaarsi kee na barbaachisa. Si dhiibeera nan beeka. Garuu ani siina loo maallee hin qabu qophaa kooti. Akka niccitii isaanii bare yoo baran na ajjeesu. Ani yoo waan tokko ta'e immoo namni haadha koo fi abbaa koo eeyyeeyyii sana gargaaru hin jiru. Ni beektaa ni qophaa koodha. Osoo inni jirumoo inni dhiira ta'e meeshaa tuqee natti agarsiisu qaba. Amma onuusiif jira tole inni dhiira ta'e natti agarsiisu. Waan barbaadde na gaafadhu sin gargaara. Egaa yoonsi sobee mufatu mitiire ni beekta kanaan ani dadhabaadha. Dabalataa namoonni salphataa wayitii ni beekta. Seerichis murtoonis ogummaanis gamnummaanis kun hunduu na biradha. Kanaafuu waanuma hundaafuu nama sirrii filatte tole. Kanaafuu mee giiftii ko maal si gargaaru? Maal seetti akka isaaniin naaf hordoftuun barbaada. Yaa Rabbi na baasi. Inumaayyuu maqaan basaastummaa koo inni sirriin basaastuu laamee boraa jedhama. Kolfeeti maal rakkatti. Beekta miti sababa keetiin kan moggaasni horii naaf kenname. Sin ajaa'ibu jireenyi koo horii, haalli koo horii, adeemsi koo hundiyyuu jireenya horii irratti kan hundaa'e dhabar. Kun egaa akka wareegamummaatti naaf alakkaa'ama. Amma wal dhagahuu qabna. Akka isaan irratti barte waan beekaniif si hordofu tole jirri baay'ee garaa jabaatu beekta. Kanaafuu waan mana keessatti gootu hundaaf of eeggadhu. Tole waan ati jettee nan godha. Doktarichis isaan waliin hojjeta. Har'a yeroo waliin haasa'an dhageera. Kanaafuu isaan waraabdeetti taare. Miina dhiisi ani gaafa rifadhu wantan godhuun beeku bar mul'uchi. Liyyuu amana dhaggeeffadhu wanti barbaachisu odeeffannoo. Amma sirriitti isaan hordofu yeroo isaan dhaabbatan dhaabbachaa yeroo isaan deeman waliin deemaa faanuma isaanii isaan hordofta. Tasumallee isaan amaniin. Yeroo abjootan waliin abjooti. Yeroo dhuma raftullee jechuudha. Ija kee takkittiidhaan jinuunfadhu. Tole waan ati jette nan godha. Amma waliin nu arganii jennaan nu shakku ati deemi. Maal ta'a waan kun godhu yoo sitti hafe? Anuu bakka biraanan si galcha. Jechuun amman si dhabu jedhee tananii. Tole amma deemi deemi. Liyyuu ko waan naaf jirtuuf gammadoodhaan waan ani siif jiruuf atis gammadi. Nagaatti. Aannan jira. Aannan addaa. The subscriber you dialed is not answering. Please redial later. Afachuu. Maal barbaadde naaf bilbilte? Roobii koo. Maaloo dhiisi bareedduu koo. Afachuu maal na dhoksaa jirta? Dhugaa isaanitti himtu taanaan nan cufa. Roobii koo. Anis bar dhugaa isaan sitti hime. Waan ani hojjedhetti qaana'insi sosobe. Rakkoo irra jira kanumaafi. Maal? Rakkina maalii? Yakka ati hojjetu jira moo? Yakka miti. Garuu dhimma maallaqaa irratti nama wajji walitti bu'een. Qarshii maaliiti? Kanarra waan tokkoyyuu nan gaafateen. Yeroon isaa yeroo ga'aan iyyuu sittan hima. Tole, ani maaliin si gargaaruu danda'a? Dhiifama naaf gochuudhaan. Dhiifama naaf godhiitii waan hin balleessinan sirreessa. Sagantaa yaadne sana qopheessine obbootti dubbanne nutis haa boqannu. Anis ammoo si gammachiisuun barbaada. Efi, waan taate kana dhugaa sanatti himta jedheen abdadha. Anis rakkoo dabalataas itti ta'uun barbaadu. Garuu dhuguma rakkina keessa yoo taateef. Rakkina keessa jirtuuf qarshiin si barbaachisa taanaan qarshii koo irraa 250 fudhadhuutii fayyadami.
Ani garuu akkas gochuu hin danda'u. Gonkumaa. Ani qarshii kee tuquun barbaadu. Qarshii hanga sana balleessu gootu dhageessee akka ummatti dhiifuu naaf goota laata. Hello. Ookoo bareedduu ko. Effi na dhagaa jirtaa? Jira. Garuu rakkoon koo hagam ulfaataa ta'us qarshii kee tuquun barbaadu. Afachuu maaliif? Hin tuqu jechuun maal jechuudha? Rakkina si qunname natti himuuf eeyyamamaa miti. Rakkoo hin qabu. Natti himuuf yeroo qophoofte natti himta. Garuu maaliif narraan fudhattu? Bareedduu ko. Inni qarshii ati gara fuulduraa keenyaaf keessedha. Uumaa gochuun barbaadu. Efi, qarshii walii keenyaa jedhutti sirreessi. Qarshii koo jechuun kan keeti. Ammoo sababa qarshiitiin si dhabumoo si baraaruu naaf wayya. Tole. Garuu dhugaa nan deebisa. Bareedduu ko egaa siifan bilbila. Sin jaalladha. Afachuu maalidha? Efi, rakkina biraatu jira moo? Lakkiin jiru. Maalidha ree? Bu'aa jirtaa? Lakki anoo bu'aan jiru. Garuu rakkoon kun siin akka nan dhabsiifne sodaadheera. Baay'een sodaadhe. Hin sodaatiin. Ani wantoota akkasiitiin dubartii jaalallee ishee dhiistu miti. Onnee koo ni beekta miti. Kanaafuu nan dhabdu. Bareedduu ko. Na jaallatta miti? Effi maal jechuudha? Yoo kan na jaallattu ta'e maaloo callisii na amani. Sin jaalladha. Akka si jaalladhu immoo beekta. Garuu efii koo nan sobiin inni kan biraa salphaadha. Tole bareedduu ko. Ammoo fakkeessuu kee jaalladheera. Haalli ittiin pilaastaricha godhatte immoo gaariidha. Akka jalqabbii kee miti. Baay'een si jaalladha. Anis sin jaalladha. Tole bareedduu ko. Nagaatti. Sin jaalladha. Raajiidha ka. Dhumarratti sobboleettiin koo onnee ishee bante. Mee eenyuma kan onnee kee kana cabsee seene? Eenyu? Maaliin? Naaf galeera. Afachuu. Sarpiraayiziin yeroo darbe kashalaa'e kana jechuudha akkasi? Maal? Lakka akkas miti. Isallee dhiisi. Jaalala hamaa keessa jirta. Baay'een si jaalladha jettee yeroo ta'asaa turte sirriittan si arge. Amma sadhiisiitti natti himi eenyudha? Waa'ee jaalallee maalii haasofta? Waa'ee jaalallee keessi gaafannaan aartii hoo maali? Afachuu. Jaalalleen kenna maqaan eessa moo shugar daadiidha? Maal haasaa jirta? Ilmaayyuu yeroo yaadu dhukkubsattoota kee keessaa tokko ta'a laata? Homaa haasa'uun barbaadu. Dadhabeera. Amma narraa deemi. Siifan deema. Garuu gorsa obbolummaa tokkoon si gorsa. Intala abbaa koo. Hanga ammaa jaalalleen qabdu taanaan nama barateedha itti nama hin taane irratti hin kufin. Isa hubatu filadhu. Jireenya sitti agarsiisa. Akkuma koo bareedaa fi bataa. Egaa seera waan ulfeessituuf kufaatiin taane akka hin kufne. Jalqaba irratti jaalalleen kee eenyus ta'e namni sun isa sirrii kan kee ta'uusaa fi hanga dhumaatti akka waliin ceetan osoo hin beekin fagoo osoo deemuu baattee gaariidha. Jechuun kun booda irratti wantoonni salphaa ta'uu dhiisuu waan danda'aniif akka of eeggattuufidha. Namni hin jaalladhu. Ana dhiisee kan biraa osoo fuudhee moo of ajjeeseetan dhaabbiitti sajjeesa. Osoo hin du'ellee boqonnaa isaaf hin kennu. Jireenya isaa bara baraaf isa jalaan balleessa. Maal? Ati akkasitti yaadda jechuudha? Maalumaaf obboleetti koo beektu waa'ee jaalalaas ta'e waa'ee jireenyaa siif galee na gorsite yoo ta'e gorsa keefuma keef qabadhu. Kan koo aniyyuutti jabduudha. Amma boqochuun barbaadan irraa deemi. Tole egaa. Kan koon sitti hima. Osoo argitee gurbaan bareedaan tokko onnee koo to'ateera. Sin baasu sin seensisu. Sin nyaachisu sin obaasu. Sin raffisu jedhee onnee koo to'ateera. Namni jaalala akkasiitiin qabame na hubata. Akkasii? Hagas maramee eenyudha inni? Baay'ee bareedaa. Garuu waan hubatu. Amman sitti himuu maaliifan sitti nagarsiisu? Argite?
Baga nagaan dhufte giiftii. Naaf hin galle. Maaliif as na fiddan? Viidiyoo kana siif gadhiiseen beekamtii ittiin argatta. Efi rakkina keessan jira. Eenyullee ta'e eenyu namni liquu hin dandeessu. Ukkamamtee tanaan jechaa jirtaa? Dhala godhachuuf jenna moo? Afachu maal gooteeti? Abiraam garuu waan kana dirqama baruu hin qabu. Maal jettee maliyyuu? Inni sababa keetti dhukkubsate jechuudha. Gufuu ta'uuf yaalaa jirtaati. Yoo nan geenye yoo asitti na ukkamsitee na hambisuufi? Kutaan kee kanadha. Afachuu hojjettuu guuttee jirtu keessaa ati isheerraa maal fuuta? Ani Maarkoon dawaa hirribaa ati qopheessitee waan an fayyadamu sitti fakkaata? Maaloo si na baasi. Anas turuun barbaadu. Yoon sin deebisni kan koo guddinni akkuma kaarootaa irraa gadee ta'e hafe. Ani dhiirri kee kanatitti aman. Na baasi sin jedheera na baasi. Ciniinsu keerraan si baraare. Anaan nan beektu waan ta'eef callistee na walii wal falmuu dhiisi. Yoo ta'eoo. Hinanne bar. Na dhiisisin jedheen turreeni. Akkamittan si dhiisa? Hojichi maalidha? Yeroon si waamu ni dhufta. Yeroon si ergumoo ni deema. Akkasitti adda taanaan mee yaalis tan agarsiisa. Eessatti na miliqa? Garaa haadha isaan seenu bara. Maal taate Maarkoon? Ati of jaallataadha. Salphoof naman taane. Ati kosiidha tolee. Baay'ee nama hamaadhaati. Baay'een si sodaadha. Maalirraa kaatee akkas naan jechuu dandeesse? Viidiyoo kana yeroo addunyaan argu namni hunduu yeroo ulaamu yaaddeettaa? Ani kana gochuu hin danda'u. Tasumallee. Maarkoon Tashoomeen jedhama. Kana booda hoogganaan kee anadha. Hundi keenya yoo dadhabneerra. Boru asii eegalla. Bareedduu ko. Akkam jirtu Saaroon Zawudeen jedhama. Diraamaa televezyiinii, yuutuubii akkasumas diraamaa raadiyoo fi beeksisa garaagaraa hojjechuun hin beekamu. Amma immoo gara Aradaa Pileetiin wantoota haaraa hedduu isiniif qabannee dhufaa jirra. Marree kan isinirraa eegamu yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuudhaan gara fuulduraatti hojiilee hedduu miidhagoo bareedoo ta'an itti bohaaruu itti bashannanuu dandeessan hedduu isiniif qabannee dhufaa jirra. Akkuma isiniin jedhe kan isinirraa eegamu sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'uudhaan itti bohaaruu fi itti bashannanuu qofa. Galatooma. Akkam jirtu Miseeraa Addisuun jedhama. Diraamaa televezyiinii fi yuutuubii hojjechuudhaan beekama. Beeksisa garaagaraas nan hojjedha. Ammas immoo karaa Aradaa Pileeyii hojiiwwan nama bohaarsan hedduu isiniif qabannee waan dhufaa jirruuf sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'aa ergaa keenya isa guddaadha. Galatooma. Akkam jirtu Tasfaayee Fufaa jedhama. Barreessaa diraamaa raadiyoo fi televezyiiniiti. Akkasumas voice actor, editeraa fi daayirektara saawundiiti. Amma immoo karaa Aradaa Pileeyii hojiilee hedduu itti bohaartan qabannee isiniif dhiyaachaa jirra. Kan isinirraa eegamu sabiskiraayib gochuun maatii ta'a nu hordofaa. Galatooma isin jaalanna.